Oromoo keessaati abbaa keenya jechuudha. Abbaa keenya tokko jira. Abbaa koo jechuudha kan ijoollummaa irraati. Deebi'ee keessumatti iyyuu hawwisoo jiru wal keessaati nama jabaa ani jala taa'ee guddadhe tokko warra isaa keessaa wanni yaadu tokko isinii jedha. Akka jedha. Bara HIV/AIDS singafa biiraan dhufu HIV jechuudha. Ifama teessuma moobaayilii rakkisaa jira waan ta'eef standing qabu akkas jedhee akka sirreeffadhaa jechuudha. Bara HIV dhufee wanti jedhu san 93 maal kana karaa namaan jedhu yookiin karaa waaqaa madda isaa moggaasuuf kan hin malle maqaa jedhee dhaabataa jechuudha. Mee eenyu akka ta'e walumaan dhaggeeffanna. Kan beektan ni beektu, kan hin beekne hin bartu. Garita sabontu lokam jirta redu kamise gadona liplise kotu male kotuka gada podi garita sabontu lokam jirta redu kamise gadona liplise kotu male kotuka Barbacha ke ganda warailu jargatu malena nora pembolo bolcha sabe dirtare borentu idirana kaina kotu sabontu odi urgarita sabontu lokam jirta baredu kamise gaddo dari pise kotu male kotu ka male kotu ka namni isin amma dhaggeeffattan kun Gammachiis Bayyanaa jedhama. Gammachiis Bayyanaa yookiin Gammachiis Shakkaadha kan itti beeknu gara Wallagatti kan itti beeknu ijoollee jechuun ani yaanillee egaa ilma isaatii warra nu guddisan keessaa nama tokkodha inni nama jabaa fi walaleessaa jabaadha. Garuu haalonni biyya keenyaa kun egaa beekamaadha. Oromoon jabaan tokko jabaatee bahuu hin danda'u. Gaafa dhaqee tabbata irra geetu qabamaa achii booddee kallattii kamiin kottu dirqamuu qabda yookiin jilbeeffattee yookiin immoo duutee yookaan waan jettee yookaan duutee aarsaa taatee siin faarfatama yookaan immoo garuu tabba sana bahuudhaaf ammas komiin ani qabu hinjiru walumaa galla waan ta'eef jechuudha. Wal beekna waan taaneef jechuudha. Kanaaf komiin jiru hayyoonni fi jajjaboonni keenya kun jabina isaaniitti fayyadamuu hin dandeenye. Maaliif yeroo tokko bira dhaqdhaqii yookiin raaree yookiin caffummoo caffee isaa keessa gallitu yeroo inni qabatu keessatti gad deebi'ee gurtotee maal jedhee akkamitti akka wal harkaati jabaatee waan dhaqdhaqii kana keessaatii baasu waan quba qabu ittiin fakkaatu. Hunduu waraabessi gaafa nama qabate namni sun na qabaa jedhu san hunduu kotta na baasii fiiganti fakkaata. Kotta na baasii, asin na baasii, achin na baasii, inni kun asin malee sila namooti jajjaboon keenya miidhama keessa jiraannuu fi rakkoon irraa nuti akka dhuunfaattis akka sabaattis keessa jirru kun nurraan malu ture akka Oromootti. Akka Oromootti naasaar. I don't give a shit.
I don't know about others. But as Oromo people. So galgala kana haasee na godha guyyaa ani yeroon qabu guyyaa yeroon qabuun immoo nagadan qabu bara. Ijoollee makanya deeggaruudhaaf ijoollee makanya kana walaloon kee akkasii naan jiru na bira dhufu. Inni kun jooree kitaaba koo naa ilaali jedha dhufu. Sumuni itti garuu inni kun immoo achi dhufee maal jedhe maal naan jedha. Kanan galii irraa argadhu dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Saudi Arabiyaa jiranii warruma miidhamaa jiran kana deebi'ee ijoollee bakka biraa jiran jechuun biyya kana miti. As biyya kanatti deeggarsuma ogummaati malee deeggarsuma ogummaan kenna malee akkuma tajaajila jechuun tola ooltummaadha. Ani namni ajandaan ni qabatee dhufullee waan beeku ani ofii kooti akkaataa itti deemuu beeka akkaataa itti waa barreessus beeka. Akkaataa itti sirbus beeka. Garuu wanni cimaan jiru kanumadha. Galatoomaadha. Gammachiis bayyanaan immoo egaa kan nu guddise keessaa nama tokko Seephoo yookiin Tamasgeen kan jedhamu isaa wajjin turanii yeroo waa'ee dachee irratti abbaa kan jiru tokko jira. Waloo hojjetanis kan wajjin turanii mucaan kun otoo qabsaa'u maraate fakkaata kan jedhu tokko walaloodhaan tiyaatiraan hojjetanii isaan jiru. Kun ajandaa tokko sirba kana xumurreeti gara gorsa gaaffii irratti deebi'a. Hamaadhaan miti. Hamaa kee hamaa xaafiin isheen ga'e akka Oromooti. Hamtuun kee hamaa xaafii yookiin fulbaanaan hin ga'e. Kanaaf olii urgaarritaa sabboontu bulloo akkam jirtaa bareedduu kaaminsee yaaddoodhaa dhiphisee kottuu malee kottuu kaa. Jaalala beektuu boontuu na daboosa dargaggeetti walloo simaa maala nooksa kan goofareen bassaa dibaatee jijiiste sagalee waltaa jaalalaan namiite olii urgaarritaa sabboontu walloo kam jirta bareedduu kaaminsee yaaddoodhaa dhiphisee kottuu malee kottuu kaa. Egaa gammeen yeroo ammaa kana sabbataa jira. Bilbila isaa namoonni biyya alaatii na gaafatan yeroo hedduu nama aarsaa qabsoon Oromoodha hin deema fiigicha ulee wal harkaa fuudhuudha waan ta'eef fiigichi kun maal akka ta'e walaloo koo borii irratti isin dhiyeessa. Walaloo guutuu waraabitan isin dhiyeessa. Walaloo ulee wal harkaa fuudhuu. Abbaan keenya hin fiigee ulee fidee natti kenne nan qabadhee nan fiiga ammas fiigaan jira ani hin fidne ilmi koo akkamitti akka fuudhuuf akkamitti akka geessu hin beeknu ilmi kootu ulee kana baatee hin fiigin anatti xumurata ta'uu qaba jedhee yaada. Maaliif sababni kana gidduu jiran isa kanatti immoo hin deebina. Hunda keessan iyyuu galatoomachuu barbaada. Gammeen HIV irraa kaasee walaloowwan hedduu gurguddaaf jajjabaa ta'an hojjetee gammee qofa hin taane akkuma nama jedhe Seephoo jenna kaa magaalaa Gimbiitti yeroo achi reefuu daaddeedhaan gara Awusootti makamu. Bulii Biraanuu ni beektanii. Bulii Biraanuu isaanis guddiftoota keenya. Bulii Biraanuu geelloowwan garaagaraa laga buutee wayyee maaf hin ceene kun gandummaa miti bir seenaas timaara malee. Deebi'ee jaalala keenya kan sana jira. Deebi'ee Bulii Biraanuu gaa walaloowwan garaagaraa namoonni inni hojjeteef jajjaboon nu dura jiran gurguddoon kun isaan yoo ragaa bobaatan dhugaan ragaa baatii fi Bulii Biraanuu ammallee Gimbiima jira. Deebi'ee Abbaa Caaltuu yookiin Efreem Dhiyaanaa isaanis ni beektanii maseenqoodhaan beekamtii ennagaa wal jaalala waan ta'eef akkas maseenqoodhaan taphata. Deebi'ee maal jedha ture duumessaa yeroo buudhaafi hurrii marsee lafa gubbaa ansi yaadee duudhaafi kottu malee mana gubda kan jedhuuf sirba ani yeroo ijoollummaatti daa'ima ta'ee magaalaa Gimbii godina Wallagga Lixaatti beekudha jechuudha. Jarreen kun hundumtinuu ana dabalatee asuma jirra achuma jirra hundumti keenya asuma jirra. Naannee lafarra jirra. Addunyaa karabbii nu kennarra jirra jechuudha. Kanaaf fuulduratti deemuu akka qabnuuf immoo uummanni keenya ammas deebi'ee
dudduuba rakkoo aartii fi aartistii Oromoo qorachuun dirqama taati. Gattaa'ee hayyuu taa'ee qoratee irratti hojjechuu qaba. Kanaaf kallattii kennuu gooti. Deebi'ee karaa biraatiin amma peejiin na jalaa hatameera. Gaaffii dhabar. Peejiin koo har'a piroofaayilii isaa faranjiitu irra godhatee. Piroofaayilii isaa abaluutu irra godhatee. Na jalaa hatameera. Maa inni akkamittiin hatame? Na dhaggeeffadhaa warri gurra qabdan jechuudha. The first time someone asks you, nama ta'e tokkotu si gaafata Ingiliffaan. WhatsAppiin ana ta'uu, business suitiin haa ta'uu, Instagraamaan haa ta'uu, waan ta'e si gaafatan. Torbaniin birrii $200 si kafala. Achii booddee viidiyoo yookiin loogoo hojii keenyaa dhaabbata keenyaa si ergina. Achii booddee torban keessaatti 10 si erginee 3 keessaa filattee post goota. Ingiliffaan barreessuu barra ammaas. 3 keessaa filattee post goota. Walii galtamoo waliin galtuu yoo fedhii qabaattis hin jiran itti ergita. Okay, then. Sana booddee deebitee. Okay, ergeettee booddee akkamittiin sii kaffalla? Western Union immoo birrii mana keetti jechuun karaa PayPal immoo karaa maalii sii kaffalla? Western Union naa kaffalii akkaawuntiin kan kunuun. Okay, sin jedhan. Si booddee liinkii peejii keetii yookaan akkaawuntii Feesbuukii kennu ergeedha. Iimeelaa ta'uu maal ta'uu uffata ergita. Agarree jirra. Kara iimeelii Feesbuukni konfirmeeshinii akkasii erguuf seera qabeessummaa isaa tiriyeenirraatii konfirmii godhisin jedhan. Atta iimeelii keessa galta, Gmailii keessa galta naannofte, ajajuma jiraati. Achii booddee footetti cuqaasta. Sana booddee keessa galta. Gaafa keessa galte hattuudhaaf laattee gurgurattee waan tokko qodaa kaam jedhama. This is kaam, you know. Kun mashawwad no, bakka tashawudaadha. Sababa bakka faranjiin akka barbaaddattee waan barbaadde qullaa ishee dhaabattee maaloo ishee viidiyoo ishee maal ishee sirratti dhoobbatti ati keessaan qabdu maqaan kee achumarraa baradootaa ta'a. Yookaan immoo paaswoordii kee itti ergitee itti jijjiiramee keessaa baatee adimiinii si godhanii keessa dileet si godhanii keessaa baataa jechuudha. Kanaaf iimeeliidhaan beeksisa kana irratti godhannaa qarshii hagana sii kaffalla. $5,000 faanaan jedhu barraan. 5,000. Allahu akbar. 5,000. $5,000. Kottuun nyaata dabalata. Ishee kana godhaa. Iimeela keessan karaa Instaagiraamii, karaa Telegiraamii, karaa Giraamii, karaa Kiloogiraamii nama tokkotti hin ergina. Addis naa godhu. Confirm good happy. Add in the confirmation. You send your email ke ergita. Sana booddee Google ke search ta'a. Sana booddee yoona bilbila kee itti guuttee jirta jirratti waan ta'eef bilbila kee roobootiin hin baafata. Bilbilli kee baanaan yoona maqaa keetiif bilbila kee walitti guutta. Kanaaf isheen kun balaa guddaa baatti ijoolleen keenya asirratti baay'ee hatamaa ooluu namoonni maqaa gurguddaa qaban hedduun baay'ee rakkoorra ooluu deebi'anii sana deeffachuufis baay'ee rakkatu. Isa kanaaf hacking kun two-way verification, three-way verification waan jedhamus fayyadama. Google keessan keessatti two-way or three-way verification isa kana fayyadamaati. Sirrii ofirraati deebisa. Keessumaa kun warra YouTubea fayyada. YouTubni keessan akka inni haak hin taaneef akka inni hin hatamneef bilbilli keessan badee qafoon keessan badee maal jedhee garuu siim kaardii inuma baafattanii siim kaardii jalqabatti sana guuttan sana numa baafattu cufsiistanii jechuudha. Sana booddee itti deebitanii garuu Google keessatti deebi'uudhaaf otoo natamin otoo baan barbaade fudhatee ittiin fayyadamee ittiin deemuudhaaf two-way jechuun verificationii karaa 2 yookiin karaa 3 kan ittiin mirkaneeffamtan jechuudha. Google keessan jechuudha. Hin beektanii miti asirraa namoota beekan kumaantamaa jira. Hin dubbattan malee namatti hin himtan malee. Beeku waan rabbi si beeksise keessa kee kaa'ee of keetti qabattee ijoolleen Oromoodhaa Google banadheen jira itti fayyadama. Anis akka kun fayyadame jettu san of keetti qabattee
ittee garaa dhibdee wanni si fayyadu hin jiru. Beekumsi sun borcii miti. Oofsanii si keessaa cuubeedhaan yookiin immoo maaliin oofsanii si keessaa hin baasan. Yookaan immoo qarshii ta'ee dhala kee hambisteen duutu beekumsi kee sirka jira waan ta'eef beekumsa keetiin uummata kee fayyadi. Isa kana fakkaata. Galatooma. Kanuma dubbachuu barbaade kan caalaan dubbadhu garuu gara gammeetti hin deebi'ama. Sanjira, esana barbada, anam fakkeessite sagali jaawada. Barbacha kee dhaqee ganda warraa ilu si argadhu malee aanu rafeen bulu. Barbacha koonjoori naaf qabaan naaf fedhi na waaminaan nufa asaan jiraa jedhi. Kombolchaa si dhabe jirtaree boorana kiijirraana hin ka'i naaf kottuu sabboona. Sorry, antoko. YouTube BMM Oro jedhu subscribe godha. YouTube Afaan Oromoo jiru hundaayyuu subscribe godha. Ilaala. Teessanii viidiyoo warra baluu kun kana lakkaa'e, kan abbaa baluu kana lakkaa'e jettanii bo'uurraa dhaabadha. Ilaali. Sin gorsaa miti. Sittan himaa miti. Sin dirqa malee. Hin sobinaati. YouTube Oromoo kan ta'e hundaayyuu weelluma afaan Oromoo ta'u. Aboo dhaabatee ilaaliitii achii booddee erga view lakkooftee subscribe lakkooftee booda commentii godhi. Akkasiin hojjedhu akka hojjedhu jedhiitii barreessiif. Dhiistee garuu keenya hin hojjettu jettee keenya sirbitu keenya qoosaan qabdu. Waan sirraa eegamu hojjedhuuti akkuma jarreenii hojjedhuuti dirqama kee bahiitii Oromoo komadhu. Kanumaan dhaamsa dhaamadha. Galatoomaa nagaan bulaa barbaadan nagaan tottolaa.